Harka fuune akkam jirtan maatiiwwan Boruuf Waan TV baga nagaan gara Boruuf Waan TV'tti deebitanii har'a wantoonni ilaallu viidiyoo kanarratti wanti ilaallu employee credit akkuma tuutoriaalii darbe irratti ilaalle isumatti fufnee idiitiif dileetii akkasuma immoo yeroo sarchii gochuu barbaannu akkamitti akka hojjechuu dandeenyu waliin ilaallaa na duukaa bu'aa hanga dhuma tuutoriaalii kanaatti yoo ilaaltan konseptiiwwan gurguddaa hedduu keessaa argattu. Kanaaf na duukaa bu'aan isiniin jedha. Warroonni immoo YouTube chaaneelii Boruuf Waan TV kana subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma immoo like share gochuus hin dagatina isiniin jedha. Fakkeenyaaf jalqaba dura wanti hojjenne maalinni gosa caalaa genderiin isaa meelidha. Date of birth as dhufnee 2017 February guyyaa kana dhalate. Eejiin isaa 20 eejiin isaa 6 position isaa fakkeenyaaf asii isa kana bara jijjiirru chronologically bara kana 1994 Meeyidha. Kana waggaa 27 position isaa DevOps'dha. DevOps salary isaa 80,000 phone number isa kana addressiin Jimmaa jedhuuni sana booda saving godha. Gaafan save godhu asitti naa fida daataa keenya kana jechuudha. Kana booda amma wanni hojjennu maalinni idiitii isaas asuma irratti hojjennaa jechuudha. Fakkeenyaaf manage list show kan jedhutti buuna. Kana booda edit gaafa goon edit delete gaafa goon delete show gaafa goon immoo show isaa hojjechaa deemnaa jechuudha. Hojii baay'een hojjennu amma isa. Kanaaf eessadhaan na jalqaba dura gara projektii keenyatti deebina. Projektii keenya keessaa isa kam ilaallaa? Ishee raawut jettu dursinee ilaallaa jechuudha. Projektii keenya koodii editarii keenya ni bananna. Sanaa booda raawutii kana bira dhufna. As dhufnee raawut jalqaba duraa kan nuti fidannu ishee kan yeroo edit gochuudhaaf editii haa laallu. Yeroo edit gochuuf itti buunu gaafa kanatti buunu edit akka nu godhuu fi maal goona dhufne jalqaba raawut get jennaani raawutiin keenya sanaa booda edit slash jennaan edit employee jechuu dandeenya. Edit employee akkas goone ID as keessa keenyaaf ID dhaan dhufa waan ta'eef kanaa booda employee controller employee controlleridha classdha. Kanaa booda asitti dhufnee maal goona editaa jedhuuni itti aansinee neemii raawutii keenyaaf kennina. Name is equal to edit dot employee save goona. Sanaa booda isa kana immoo deemnee kilaasii kana keessa seennee edit kan jettu function create goona jechuudha. As keessa gaafa dhufnu edit kan jettu dhufnee asitti maal goona public function edit as keessatti ID qaba. Sanaa booda as keessa seennee employee isa kana bira dhufnee employee goona is equal to employee find ID jennaani as keessa ID kana kenninaa fi sanaan booda return view eessa keessa kan jiru view kan akka nu dubbisuuf as dhufnaa jechuudha. View'n keenya eessa keessa jira? Resource keessa resources keessa view keessa employee keessa immoo folder faayila tokko create godhuuti PHP blade faayilii keessa tokko create goonu as dhufnaa. Sanaa booda edit dot blade jennaani PHP'n as jira waan ta'eef add jennaani. Kanaa booda gara koodii keenyatti deebinee
employee dot employees ishee kana jechuu foldara kan employees dot edit jennee with jennaan asitti yookaan with jennees paas gochuu dandeenya yookaaniif immoo array value asirratti erguu dandeenya. Employee jennee kanaa booda parameetirii kanaan paas goonaa jechuudha. Employee kan jettu asirra keenya fi save goona. Kanaa booda daataan keenya kun maal ta'a? As gaafa dhufnu editii kana bira dhufnee aadii koppii godhanna. Akkuma jirutti guutuu isaa isa aadii kana koppii goonee gara edit kan jettu bira dhaqna paste goona. Kanaa booda vaaliiwwan asirra jiran kana fuunee kenninaaf. Amma fakkeenyaaf daataa name kan jettu daataa dura interfeesa xaxxaa ilaallu. Amma gaafa asitti kilik godhu homaan argadhu. Linkii kana immoo gara editiitti kennuuf hin qabaa jechuudha. Isa san argachuuf eessa dhaqnaa list employee jedhutti buuna. Sanaa booda gara gadi action edit kan jettu jirti. Teebilii kana jechuudha. Teebilii kana keessa dhufna. Sanaan booda ishee edit jettu tana bira dhufnee maal goona route or URL kennuu fi dandeenya. Maal jenna edit dot nasii kana fidannaa jechuudha. Ishee asirratti kan name isa route kennine kan edit dot employee isa kan copy godhanna. Faayila jiru kana copy goonee asitti finnee list employee keenya san irratti paste goonaa jechuudha. Kanaafuu forward slash goonee dot goonee id asii jiru kan paas goona jechuudha. Employee id jennee save goona. Amma gaafas dhufnee peejii keenya refresh goonu ishee kana gaafatti dhufnu maal jedhaa employee id was wrong behind this. Okay, good. Routing keenya nasii maal jedha employee minus edit yookaan akkas gochuu dandeenya. Karaa ammaa kanaanis hojjechuu dandeenya. Akkas goona URL itti jijjiirra isa kana. Na booda save jennaanii daataa keenya gaafa refresh goonu hin badaa jechuudha. Route yoo jenne eessaa fayyadamna? Route yoo jenne isheen tun amma URL yoo jenne isa san fayyadamna. URL yoo jenne ishee as jirtu tana fayyadamna. Route yoo jenne garuu ishee as jirtu tana fayyadamna. As dhufnee employee minus id kan jettu tan asitti dhufee kennaa fi waluma qixa dhufu jechuudha. Akkas godheen paste godhe error hin qabu jechuudha. Kanaaf waluma qixaa jechuudha daataan jiru. Route osoo hin taane amma as jirtu route employee. Kanaaf URL jennee save goonaa jechuudha faayila keenya. Gaafa save goone sanaa booda isa kanatti gaafan bu'u id kiyyaa gara daataa sanitti keessa employees kan jettu variable unknown undefined variable employees asii kanan itti erge maaliin variable employee isa kanan fide variableen tuni edit kanarratti assign taateerti. Faayila edit jedhu kanarratti employee kan jettu tun dhuftee assign taateerti. Kanaaf maalidha? Unknown variable employees. Okay. Isa kanaaf didaara. Kanaa booda maal goona? Isa kanarraa nuti hin barbaannu waan ta'eef teebilicha guutuu isaa ofirraa dhaamsine sanaa booda refresh goona. Faayila keenya edit kan jettu asitti nuuf fida. Amma yeroo edit goonu value qabaachuu qaba inni kun. Value isaa san akkamitti finnaa? Jalqaba duraa as bira dhufna. Fakkeenyaaf name display gochuu barbaada yoo ta'e as dhufeen value jedhaani. Asitti value kana keessa edit maal jenne employee maal jedha database irra kan jiru isa san laalla. Fakkeenyaaf full name yoo ta'e full name, first name yoo ta'e first name, full underscore name jennaan. Isheen tun variable ta'uu qabdi. Eessaa dhufte loojikii kana qofa hubachuutu waan gaariidha. Isheen tun eessaa dhufte controller irraa kan asitti ergine. Controller kanarraa employee kan jettu variable tan. Amma waan barbaade yoon jedhe asii
asirratti dhufee ishee saniinam daataa koo atiribiuutota koo kool godhadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf gosa fidee jira. Amma kan biraa dabalee yoon galchuu barbaade as dhufnaa. Fakkeenyaaf value jedhaanii value keessatti immoo employee keessaa immoo department kan jettu tan as dhuftee copy gootaa paste gootaa save finnee peejii keenya gaafa refresh goon departmentii keenya fidee nu baasa. Departmentiin keenya maalinni keenyaaf dogoggorree yoo ta'e computer science jennee asitti finnee barreessina. Sanaa booda genderii date of birth as dhufnee value jennaani. Employee kanaa booda DOB isa kan copy goona. Sanaa booda asitti dhufnee paste goonee isee asirratti age finnee galchinaa fi age jennaani. Isa taanee jiru paaspoortii salary as dhufnee ishee kana salary phone numberis bifuma saniin guunnaa jechuudha. Phone address jennee save goona. Daataa keenya amma gaafa refresh goonu hunda isaa qabatee nu dhufa jechuudha. Kanaa booda amma update gochuuf waan nu barbaachisu jira. Ishee tan batanii tan update jedhuuni. Fakkeenyaaf isaan kana iddoo lamatti qooduu barbaanna yoo ta'e tokko kanneen meeqatu jira. Haga age deemnee kan gama baasuu barbaanna iddoo lamatti addaan baasuu barbaanna yoo ta'e maal goonaa. Fakkeenyaaf asirra divroo 6 hanga asii dhufnee div keenya close goona. Dhufnee div class call md 6 jennaani. Sanaan booda save goonee cufneerra. Gaafa akkas goone daataan keenya iddoo lamatti baheera jechuudha. Fakkeenyaaf age irraa osoo hin taane isa kana cut godheen iddoo kana fidee ka'a paste goonu. Amma daataan keenya bifa kana qabateera. Isheen tana gara gadii dabarsuun barbaada update kan jettu iddoo kanan fida. Kanaa booda maal goona ishee fiduu fi update kan jettu kan div keenya keessaa gara laabaafu kanneen paste goona. Kanaa booda update yoo guutuu ta'e bifa kanaan ka'a. Yoommoo btn sm jechuun small jechuudha. Batanii small isa naaf godhi jechaanii jira. Batanii or isaafis kophaatti kennuu dandeenya. Isa kana form group jennee as keessa buufnee kanaa booda cut goona. Inni asitti paste goonee save jennaani. Akka barbaannutti sirreessuu dandeenya jechuudha. Daataa keessa sirraa kaafna. Booda biyyarraa jedhamu isa kanaan amma kunii fi kuni fakkeenyaaf diizaayinii interfeesii kana kun lamaan wal bira galanii walitti dhiyaatanii jechuudha. Isaan walitti dhiyaatan kana walirraa buusuuf akkas goonee div keenya hojjefne isheen gara gaditti dabarti jechuudha. More asitti or break line gochuu dandeenya. Break line waan jedheen break godhaa jechuudha. Line isa isaan kan walitti maxxaneeru san addaan gannoo buusaa. Ishee tana kalarii immoo gara update kalarii jechuun warningidha waan ta'eef warning taasisu haa yaadatu namni kun. Kanaa booda save goona. Refresh gaafa goone update kan jettutti jijjiiramte. Kanaa booda amma daataa asirra jiru kan update goosisuu barbaanna yoo ta'e haala salphaa ta'een update goosifnaa jechuudha daatota jiran kan. Inni kun amma formiin kun kaardii kana keessatti bifa kanaan manage gochuu dandeenye jirra jechuudha.
dizaayinii isaa erga finnee booda maal goona daataa keenya kan akka inni galchuuf hojjennaa jechuudha. Amma faayilli kun erga akkas ta'e maal goona as dhufnee seef gochisiisudha. Employee maal jennee as dhufnee employee update kan jedhu raawutii keenya irratti daballa. As dhufnee isa kan raawut or copy paste gochuu dandeenya. Functioniin keenya maal inni poostii haa fayyadamnu meetodiin keenya kanaafuu update employee jechnaan jechuudha. Slash ne akkuma kaanii semicolon id kenninaa fi ana booda asitti dhufne employee controller angle bracket keenya kaafne employee controller class jennaani sana booda dhufne asitti immoo update name employee dot update sana booda save goona daataa keenya employee dot update or update dot employee jechuu dandeenya. Update dot employee save goona sana booda update employee kan jettu tan gara fannoo keenyatti deemnaa jechuudha. Isa san eessa dhufnaa as dhufnee editii keessa ishee raawutii jenne tan save dot jetti miti update forward slash dot employee variable employee keenya san pass goone id kana fudhanna sana booda meetodiin keenya postidha akkuma jirutti fayyadamna or akkas gochuu dandeenya as dhufne at method CRSF kana gaditti asitti dhufne at method as keessatti post putidha waan ta'eef put jennee save goona sana booda faayila keenya kana immoo update employee kan jedhu bira dhufta update employee sana booda update ta'a gara variable kanaa dhufte public function update employee update kan jedhu function sun eessaa dhufte isheen tuni amma kan create gochaa jirrutni iddoo kanatti kan fayyadamne kana updatein kun maal qabdi request qabdi request ana booda string id qabdi id asii dhufaartutan pass gochaa fi jirrutan fuune as keessa keenyaa jechuudha. id qabdi waan ta'eef string id isaa san string jennee kennuu fi dandeenya warra IDs jechuu dandeenya rakkoon qabaatu. Ana booda as dhufne dursa employee jennaani employee isa variable fetch gochuu qabna employee model irraa find or fail jechuu dandeenya find jennuun amma booda ana booda id argadhu jennaani id kanaan naaf barbaadi sanaan booda employee argatte san immoo garanan user irraa dhufu kan full name isa kana fayyadamuu dandeenya akkuma jirutti asii agarsiisa. Copy goona isa kana jechuudha. Isa jiru kan gara seevitti fayyadamne kan copy goone finne asitti paste goona. Kanaa booda full name employee keessa request full name kun maalinni garaagarummaan seevii fi kana seeviin faayilii daataa barbaaduun dhaqu. Kun immoo daataa barbaadee erga barbaadee booda daataawwan erga argatee booda maal goona data keenya kan employee update jennaan update akka inni update godhu data keenya san update goosifna so save dha kun update dha jechuudha. Erga innis argatee booda return redirect garamitti akka deemu taasifna amma erga isa argatee booda ishee kana bira akka dhufu goona iddoo listii sanitti akka deebi'u jechuudha. As dhufee listii jechuun amma employee list kan jettu jirti. Weebii keessaa home kan jettu akka deebi'u jechuudha. Or homitti akka deebi'u goosifnaa jechuudha. Kanaaf forward employee list home jennee asitti
with jechuu qabna. Or with jennee variable isa pass goona fi success status keenya maaliin success comma successfully updated employee wada semicolon save goona. Inni kanam gaafa nuti update goonu data keenya san deemee update godhaa jechuudha. Interface irraa ilaallu page keenya san refresh goonu jalqaba dura maal jedhaa route and file route asii edit kan jettu tana gara URL itti jechuudha. URL save godhu refresh page keenya galakkiseera. Sanaa booda amma departmentiin keenya caalaa miti. Software developer jennaani select gender male dha. Salary isaa kana. Sanaa booda positioning DevOps update update/employee kan jedhu injiruu jedha. Update/employee update gara raawwatiitti deebinee maal jedha update employee controllerii keenya keessaa update/employee kanaa booda asitti dhufnee koodii keenya kan URL itti employee keenya immoo URL kana kenninaa fi asii sanaa booda edit kan jettu tanaaf kana kenninaa. Method keenya post goona asiis put goona jechuudha. Data keenya posts gochuu dandeenya rakkoon qabaatu waluma fakkaatu isaan. Kanaa booda data keenya kan as dhufnee gaafa asii check goonu iddoo kana dhufnee gaafa page keenya ilaallu amma isa kana software develop computer science kan jedhutti yoo jijjiirre computer science department isaa kun DevOps yoo ta'e data keenya kan sanaa booda update jennaani. Gaafa update jennuun eessa nu fida maal jedha integrity solution gender ID kun error yeroo gender filachuu baanne nu dhufuuti. Sanaa booda update jennaan. Gaafa update goonu gara nu fida. Sanaa booda employee list keenya itti deebisu ishee kanatti redirect yoo gochuun employee list kan jettu itti deebisu san jechuun return asitti employee list akka deebisu goonaa jechuudha. Sanaa booda gaafa edit goonu direct maal godha keenyaf DevOps jennee genderii male filannee sanaa booda update goona. Asumatti nu deebisaa jechuudha. Redirect yoo goonu erga goonee booda amma wanta fi maalinni data keenya kana erga asirratti save goosifnee interface irratti argachuu dandeenya booda edit isaa finneerra tokko haa daballu data tokko aadaa go san jechuun fakkeenyaaf as dhufee data add record kan jettu tokko batanii asitti iddoo kanatti haa dabalu. Ishee san dabaluuf maal goona list bira dhaqnaa. Sanaa booda gara olii kan iddoo kana bira dhufnee maal goona href jennaani anchor href. Sanaa booda ammaaf akka isaa godhuuti add new haa jedhuuni. Add new kana keessaa immoo design haa goonu isa kana class btn sm btn primary then float int. Sanaa booda data keenya kan dhufnee ranaa goone laaltu. Gaafa ran goonu iddoo kana add new kan jettu jirti. Sanaa booda add new kana maal goona asitti dhufnee URL jennaani add ishee tana eessa arganna add new employee URL add employee kan jettu tan finnee kenninaaf copy goona isa kana control C goonaa jechuudha. Sanaa booda asitti dhufnee iddoo kanatti paste goona save goonaa jechuudha. Faayila keenya haala salphaa ta'een batanii kan yeroo click goonu akka argannu add new kan jettu asitti nu dhufa. Sanaa booda
Ahmad Kadir 12 20 2019 ejjiin isaa waggaa 28 waggaa 29 posiishiniin isaa akkaawuntantiidha. Salarii 23,000 phone number address Baalee Rooriyaa jennee sanaan booda submit goona. Daataa keenya gaafa submit goonu asirra nuuf ka'a. Kanaa booda eessa dhufnaa biraa daballee galmeessa edit gochuu barbaadu fakkeenyaaf accountant position isaa ishee tana baasaan jiru maaliif editii keessatti maal jenneen DevOps position kan jettu value kenniniif kanumaaf value jennaani. Sanaan booda employee position save goota. Page keenya gaafa refresh goone nuuf fida jechuudha position keenya. Kanaa booda adreesii nuuf fida waa hundasaa bifa kanaan manage goona. Jijjiiruu barbaadna yoo ta'e fakkeenyaaf maqaa guutuusaa gad goonee asitti haa barreessinu. Yeroo inni ga'een hojii isaa maaliin accountant yoo ta'e bank manager jennee branch manager jennee update goona. Gaafa update goonu maal jedhaa isa kana nutti argisiisaa jechuudha. Amma na fa'i immoo tokko shawodha. Shawoo akkamitti akka argan isa isaa ilaallu. Shawoonis bifuma editing garuu teebiliidhaan bifa garaagaraatiin ilaaluu dandeenya. As dhufnee isee kana duplicate goona. Control D jechuudha. Or copy goonee paste gochuu dandeenya isa kana. Kanaa booda shawoo employee kan jedhu haa fidu. Ishee tanas shawoo employee jennaanii save goona. Kanaa booda variable keenya metodiin keenyas shawoo ta'a. As dhufnaa. Kanaa booda gara controller bira dhufnee public function shawoon tun eessaa dhufte ishee tana jechuudha. Ishee raawutii irratti nuti fayyadamnu ishee tan shawoo keessa galchinaa. Kanaa booda shawoo asitti dhufnee employee haa jedhuuni. Employee variableedha jechuudha kan agartu. Employee is equal to employee find ID employee full name akkuma asii kana jechuudha. ID qaba maal qaba inni kun ID qaba full underscore name daataa keenya san asirraa finnee as keenya kanaa booda return redirect to return erga argannee booda return view eenyu bira dhufa employees kan jettu folder employees jettu keessa seenee show kan jettu barbaada. Sanaa booda variable keenya immoo employee jenna. Sanaa booda employee kan jettu kan employees kan jettu kan asirra finnaa jechuudha. Save sanaa booda show kan jettu as keessatti create gochuu qabna. Employees keessa seenee new file show.blade enter gaafa goonu bileediin keenya kun shawoo nu fudhataa jechuudha. Fakkeenyaaf aadumaa fayyadamnuti kan adii kana koppiyaa godhu kanaa booda peestaa goonu inni nuti barbaannu amma hanga asii bodii kana keessa kan jiru guutuu isaan barbaannu waan ta'eef maal goona isa guutuu isaa keessaa kaafna. Kanaa booda peejii keenya amma shawoo kan as dhufnee teebiliidhaan haa kennuufi table erga table jennee booda plus table stripe kanaa booda asitti tr jennee tr keenya keessa bifa kamiin haa ibsinu bifa kaarditiin haa ibsinu. Bifa kaardiin ibsuuf Google irraa barbaadnu fakkeenyaaf Google jennaanii
get into PC jennee gaafa laallu get bootstrap search goonu get bootstrap sanaa booda bootstrap keenya sanii immoo formii example kan jedhu jira documentii sanaa booda form formiin taane kaardii keenya bifa garagaraan akkaataan itti mul'atutti card content type example bifa kamiin akka mul'atu arguu yoo barbaanne fakkeenyaaf kaardiin keenya gara iddoo kana kan fakkaatuun barbaadaan waan ta'eef isheeta koppiin godha sanaa booda fideen as keessatti invest godha save goona fakkeenyaaf jalqaba dura full name kan jedhu as dhumee full name ittaan sinee maal goona design ta'in kana erga kaafnee booda employee kan jettu employee eenyu first full underscore name save goonee alaallu peejii keenya kanaa booda isheen tun amma shawoo gaafan kilik godhu daataa keenya san garasitti akka geessu maal goona listii bira dhufnee ishee tana bira dhufnee asitti URL as keessatti show employee /dot employee sanarraa ID isaa akka argatu goona sanaa booda URL keenya erga jijjiirree booda peejii keenya refresh goona amma gaafa nas dhufee shawoo kana kilik godhu maaliif biree isa kana lama fayyadamni asirraa kaasu daataa kan sanaa booda refresh baasaa jedhuun refresh shawoo kana gaafa kilik goonu direct maal jedhaa define not support exactly an nuti fayyadamni raawutiin maalinnasi futiidha daataan keenya garuu geetitti jijjiiruu qabnaa jecha peejii keenya refresh gaafa goonu direct daataa keenya display nu goosisaa jechuudha. Amma as keessatti shawoo kan jettu shawoo blade template kan jettu keessa wanta hojjenne isa kana finnee shawoo kanarratti paste godha koodiin koppii godhe san dogoggoraan iddoo biraatti geessine waan ta'eef refresh haa godhu undefined variable employee kana jechuun asii undefined variable keenya maalinni ishee kana jechuun employee jennee kanas ergineefi jechuudha kana gaafa refresh goonu direct iddoo keenya duraatti nu deebisaa jechuudha. Kanaa booda daataa keenya erga isa fayyadamne kanas jiru immoo maalinni shawoo irra kan jiru kun isheen tun 18 jetti yoo ilaalle amma diizaayinii isaa xiqqaatti ishee san guddisna 45 tti guddisu refresh goonu peejii keenya kan akka nu barbaannutti haala kanaan peejii keenya erga bareessinee asitti dhufnee save goona wantoota nu barbaachisan bifuma kanaan as keessaa guurrannee akka barbaannutti maneeji goonaa jechuudha daataa keenya kan inni xaanee jiru immoo maalinni shawoo erga laallee booda ediitii laallee shawoo laallee dileetiitu nu hafaa jechuudha liistii jennee gaafa ediit goonu daataan kee direct ediit nu godha ixaansee immoo shawoo yoo laalle shawoo nu godha dileet gochuu yoo barbaanne immoo daataa keenya akkamitti dileet goosifna kan jedhu haa laallu isa kana
Dileet goosisuuf akkamitti akka dileet goonu haala jalqaba duraa eessa dhufna shawoo biraa haa dhufnu liistii biraa dhufnu empilooyi liist asitti dhufnee daataa keenya kan keessa finnaa sanaan booda URL'n keenya maaliin dileet empilooyi haa jedhuuni sanaa booda dot empilooyi ID seef goona asitti dhufnee dileet kan jettu akkuma jirtutti kanaa booda eessa dhannaa kontiroolarii bira dhannaa raawutii bira dhannee isa kana fankishinii isaa poostii fayyadamuu dandeenya geetii fayyadamuu dandeenya rakkoo hin qabaatu as dhufnee isa kana dileet empilooyi kan goona shawoo tana dileetitti jijjiirra waan biraa waan goonu hin jiru isa tana immoo distrooyi jennaan distrooyi ishee tana dhufnee kontiroolarii irra dhufnee empilooyi kontiroolarii irratti asitti dhufnee paabliik fankishin distrooyi kan jettu finnee ID kenninaa fi kanaa booda IDdhaan baddi waan ta'eef empilooyi jennaani dura empilooyichaa argannu EMP is equal to employee find by ID jechuudha find ID keenya find goona sanaa booda save goona EMP kan delete goona direct EMP erga arganne booda isuma san delete goosifna sanaa booda return redirect to whom list employee kan jedhutti akka deemu taasifna sanaan booda with message waliin akka deemu success messageedha kanaa booda employee successfully deleted employee data semicolon save goona sanaa booda finneerraa jechuudha employee checkii successfully delete goosifnee jirraa jechuudha maal goona asitti dhufnee daataa keenya kan duubattaa deebinee sanaa booda refreshaa goos as dhufnee amma fakkeenyaaf isa gosa Ahmad jedhu kan gaafan itti bu'u delete naa goosisa deleetii kana amma gaafan itti bu'u direct delete godhee deebi'aa jechuudha garuu confirmation akkana gaafatu gochuun barbaada are you sure wanted to delete kan jedhu akkanaa baasuun barbaada dhufnee maal goona on click jennaan javascript itti daballa on click return confirm sanaa booda add are you sure want to delete jettee gaafii gaafatta sanaa booda gaafii nuti erga nu gaafatee booda delete godha jechuudha amma maal jedha are you sure want to delete siin jedha okay waan jedheen delete godha cancel on godhe daataa keenya asumatti nu deebisaa jechuudha kanaaf wantoonni amma hojjenne maalinni jalqaba duraa yuuzarii galmeessinee fakkeenyaaf Fufaa Tola meelidha 12 1997 ejjiin isaa waggaa 31 position accountantiidha masagi sababaadha sanaa booda submit goona address inni maal godha daataa keenya asitti nu fida gaafas deebinee list employee keessa dhufne daataa keenya arganna sanaa booda shaw gochuu dandeenya edit gochuu dandeenya delete gochuu dandeenya fakkeenyaaf Tufaa Teol jedha dipaartimentiin keenya sirrii miti waan ta'eef as dhufne shaw dhufne daataa keenya edit goona asitti edit dipaartimentiin isaa agriculture jechuu dandeenya or accountant
or position district manager jechuu dandeenya. Sanaa booda update goona daataa keenya. Erga update goone maal jedha? Eshi daataa keenya kana update goosifna. Eshi wanta tokko qofannoo hafa isa san sinitti argisiisee daataa keenya kan guyyaa leenjii fi training guyyaa wanti ilaallu kunis maal inni fakkeenyaaf yeroo edit goonu daataa keenya san jendarii qabateen bahu. Yeroo edit goonu fakkeenyaaf jendarii qabateen bahu. Isa san akka qabatee bahu taasisuudhaaf maal hojjennaa? Jalqaba dura eessadhannaa kontiroolarii biraa isee edit jedhu kan fidannee dhufne jira. Faayila yeroo edit gochuu fi fakkeenyaaf request save employee asitti edit kan jettu jirti. As dhufnee maal goonaa? Gender kan jedhu haa erguu fi genders is equal to employee or genders modelii gender jettu loodaa goonu. Sanaa booda oolaa jedhuun male female qaba waan ta'eef rakkoon qabaatu. Sanaa booda aareedhaan asitti paas goonaaf genderiin nu barbaachisa waan ta'eef as dhufnee faayila keenya kan aareen kennaa fi gender kan jedhu kennaa fi sanaa booda genders kan jedhu immoo as keessaa kool goonaa aareedhaan kennaa fi jechuudha daataa keenya kan bifa kanaan. Asii akkas ta'uu qaba. Sanaa booda isheen tun gender kan jettudha. Gara editiitti deemna. Sanaa booda editiin keenya immoo faayilli keenya edit kan jettu bira dhufna. Sanaa booda gender kan jettu select goona. Asii kan irraa kaafna. Asitti dhufnee at for each jenna. At for each genders ana siiki baala bilii kennineef kana jechuudha. Ishee as jirtan gender. Sanaa booda gender as jin haa jedhuuni. Sanaa booda as keessa kan dhufu option keenya maal ta'a? Option value jin gender name asii variable keenya ilaaluu dandeenya. Gender name fayyadamne immoo maal fayyadamne kan jedhu daatabeezii keessaa genderii qofa. Value keenya maal ta'a? Gender kan jedhu display ta'a. Asitti dhufnees isa kana koppiyaa godhuuti. Asitti genderii keenya dhufa. Kanaa booda value san immoo qabatee dhufe san beekuudhaaf at if jennaan. At if eshi amma wanti asitti nu hafu maal inni maal goona? Jalqaba dura asii kaana. Sanaa booda gender kan jettu variable jin jettu tan fidannee maal goona? id kan jettu id genderii keessa jirtu san wal qixa ta'a. Eenyu yoo wal qixa taate employee keessa gender id kan jedhu teebilii gender underscore id wal qixa yoo ta'e maal godhu? Asitti selected kan jedhu akka baasu else isa kan akka baasu jechuudha. Save goona. Isa kanneen erga goonee booda asitti dhufnee daataa keenya refresh goonu amma female qabateera jechuudha. Daataa female jedhu inni eessaa dhufaara? Daatabeez irraa dhufaara. Odeeffannoon kun employee kan jettu as dhufnee employees kan jettu kana gaafatti buune direct argannaa jechuudha. Employees kan jedhu kana yeroo click goonu maaltu nu dhufa? Tokko genderii tokko qabateera. Tokko jechuun male jechuudha. Asitti daataan keenya gender id is equal to isa kana ta'e daataa keenya achirratti akka nu baasu meelii ta'uusaa nutti argisiisaa jechuudha. Daataa keenya bifa kanaan arrange goonee manage goonaa. Sanaan booda update gaafa hin jedhin update godhaa jechuudha. Daataa keenya san akka yeroo duraa maal jedhaa?
gender ID, where gender ID 1, update employee set gender ID 1 male. Rakkoon keenya maayini amma value kan jedhu maal kennaafi jirra. Genderiidha. Kanaaf gender ID kennuuf hin qaba jechuudha. Or ID kennuuf hin qaba. ID inni kan eeggachaa jiru daataa taayipiin isaa intiijeriidha. Asii kan nuti ergaa jirru immoo teekstiidha. Hiirarii kanatu mudataa jechuudha. Cheeggoona kanaafuu peejii keenya abdeet gaafa goone ID keenya kan abdeet nu godha. Edit gaafa goone fakkeenyaaf edit jennee daataa kana Caaltuu Boonaa kanaa booda waggaa 20 abdeet gaafa jennuun Caaltuu Boonatti jijjiira shawuu gaafa goone daataa keenya bifa kirad ta'een finnee jirra jechuudha. Kirad opereeshinii inni xaanee jiru immoo akkamitti daashboordii kana irratti maneej gochuu dandeenya kan jedhu wantoota galmeessine daashboordii irratti akkamitti baasuu dandeenya kan jedhu waliin laallaa daashboordii keenya akkasuma immoo yuuzar loogiin loogaawutii akkamitti akka hojjechuu dandeenya tiitoriyaalii xaanutti waliin laallaa. Gaduma tiitoriyaalii kana waan nafaana turtaniif suuraa bulaa galatoomaa fayyaa ta'aa. Baay baay. Warroonni immoo yuutuubii viidiyoon gosa tole laayik sheer gochuun dagatinaa akkasuma yuutuub chaanaalii kan sabskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jedhaa. Baay baay.